ورسوله وأن 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 عيسى عيسى عبد الله ورسوله أني رقام بها ربي تكو ملك من حق أنقبر مهنجرو محمديس غربيتش إساتي في إرقما إسا كان تمرا تأو إسا لبك ياندقومسي عربك ياندبادير عيسى يوكين يسوس كريستوس غربيتش ربي في إرقما ربي كان سبا إسرائيل دواف إرقما تويسا بردي لبك ياندقومسي عربك ياندبادير الله أكبر أنغنو بريسكو چوپان انجرتو طبلان انجرتو واتك انجرتو جچوتو أما جنة كان أفان رومو كانو مدي دوران إسلام ما كي ساباني ربي بغي إسلام ما سيكنة برچو سيبر باچسا قام قل قل لفتة أولاغا إسلام ما سجدا غرتي قويت روشن سجداني جرا سوما جيأتي وقتي سوما نغرتي سوما نجرا حجي عمري كيسا غرتي قرامو جرا كانون دايم برتا ربي سبحانه وتعالى سيفا لافسو إني غرنا سيفيدي غرتي جرو بريدو سيهاجرا چسو إنشاءالله لكوف سكي يوك أباتي إنو فانيتا سايا فادو بسيكونو سا فيديو بيه جرنا جلا كان نيتي اسم برسيسو هم برتا أروم إسلام ما سينتي قرآن الرافان ربا دوبدا كان هم برتي چوم أفانا معرفاتو ها أو كنكچا وقامي كبرن أردت أفانو مرومو كنا ورومو دنا فيتي ولين اندلن كوبي كوبانو أكل نكبني كنا بورديرت با جچا برني ولين اندلن دركمتي برني إم برت إن شاء الله وانداو ربي سيلا في سر kanaaf afaan hundi yeroo nama afaaroo namni qulla dhalate wayaa wajjin dhalatu afaan oromoo wajjin sin dhalatu guyyaa keessa harmee keenya irraa baranne guyyaa keessa nutti uffisan guyyaa keessa namni qabeenya illee horata egalle kanaaf jabaattee akkasittiin baratta amma maal sin jedhan kana garee si dhuftu jira gareen lama maasha Allah harka siroo itti foozo gareen takkasi arrabsiti duraanuu soobate kiristaanan turre in sobda birriif deemta qabsaa'oo maali garaa ilma garaa maarree gana kana sin jetti yookaan hundaaf rispoonni godhetti atu hin maraataa hin dhaltu harmeen guyyaa keessaa namni nama maraacha takkaa dubartii takkaa jireenya takkaa qabsoo takkaa wohumarra maraata namni maraataan hin dhalatu kanaaf jabaadhuun sin jedha inshaallah walquba qabaannaa faloos deebise lakkoofsa kana argita saayyaafis hin argita hin baratta baga mana dhuftee waaqa tokko malee hin waaqessin kan naman ta'in kan laman ta'in kan sadiin ta'in okay kanaan sin jedha welcome anaa dhufu baga islaamaa dhuftee yeroo dandeesse guyyatti yeroo yoo sii mijjatte akkuma jirtutti haala keessa jiru sii beeka hootu garee shaadaa dhaggeeffadhu hordofi yoo hin baratin kan biraa dhufee siin deemaa beeytu adigalle kanumaan sin jedha sirratti abshiru Saati boqonnaan jiru ka alamma keessa jirudha malee saati boqonnaa godhi immoo alamman keessa jiru. Bakka hundaa waa dubbisuu dandeessa. YouTube irraa akkamitti how to pray jettee akka salaatan afaan hundaan barreessitee waa'ee sagadaa islaama waa hunda gartee riisarchii ofii godhuu dandeessa. Barakan barachuu waa hunda dandeessa afaan feete sooshaal miidiyaa irraa YouTube keessa Google irraa. Kanaaf rabbi fayyaa sii kennee siif haa laaffisuun. Masha Allah aleek rabbi irratti gasi haa dhaabu rabbi tabaata jabaa irratti sii haa kennu. جبادو ربي سيفالا في زوامدا بنوم ساتي أمو جبادو يعني قرآن براتو إمبادي غروبي كيسا سيقال تردا بليون يورو بيستا غروبي كيسا سيقال تردا تكو يورم بغنا كبو دوهاي اللي نبودا إن شاء الله كيسا جيرو كنا اللي إمي جو ينكل كلهم تاني هنتولتي زمانو ما كان أوفا دوتي أدانا مفوتي جيرون كنس أدانا مبافتي ستة عمد جتو جباد أمو واني سيرج ربي كيتين فولسا
waaqayyo tokkicha waaqa isaa sii deemu si haa godhu inshallah. Abshir. Waa dubbatadhu takka. Ayye. Waan ani ngoone illee xiqqoo maqaan balleessaa ture miidiyaa kanarratti illee waan baay'ee ture namoonni bebbeekan jiraachuu danda'u jalaa. Ntaa'ee jedhee mana furachaa ture waan hin jedhu namnaan hin jedheen bakka waan hundayyuu mirra biraan argadha jedhaman ntaa'ee namnaan jedheef toon ta'in hojii koonatu beekame jira. Akkas. Kanaaf iyyuu immoo jijjiiruu beektu jechootaan kan siin jedhanii warra tokko tombaatiin waan baay'ee jedhan garuu waan akka isaaniin ta'u jedheef malee warroota kanan akka garuu hammina biyya lafaa kanaa wajjin ta'uun bee waan barbaadeyyuu murteessuuf hin danda'as. Abshir jecha namaatiif bakka hin kennin haasaa namaatiif iddoon kennini dhalli namaa bara waaqa isaattuu hin tolle waaquma isa uume kana gariin itti kafara hin gana waaquma isa uume kana ganee waaqni hin jiru jedha. Egaa ani maaliif dhabeettu ani waa'ee amantii keessan galuun jedhee fi amantii ani figu akka dhuunfaa kootti fudhachuun barbaada malee amantii kamii eeguun barbaadu kana isin jedheef isin gareera mitiidha. Maaliif siyaasa irra keessa jiru kana keessattis fudhatama hin qabu. Maaliif amantiirra hin qabu waan ta'eef kanaaf iyyuu immoo namootillee jijjiiruu sobanii maqaan balleessan baay'ee isaanii miidiyaa kanarra waan baay'ee jiran hafuursaniirus. Afuurri isaanii garuu anaan ammaatti nan injifanne garuu yoo xiqqaate waa qusilii tokko yeroo tokko argeera malee waan tokko waan godhan tokko hin qabu jechuudha. Garuu immoo rabbi keessa na baasatee gaafa sana sidaa akka hafuura isaaniif iyyuu waan an du'e baduu ture. Rabbi taa ta'u. Waan inni fadhe malee hin taatu. Garuu immoo na oolcheera. Waan hundumtuu immoo akka namni si hafuursu miti. Akka namni hafuurri namaa har'aaf hin darba. Wanti hin dabarre hin jiru. Har'a nama umurii kana keessatti jechoota baay'eetti inni cabsanidha. Miidiyaa kanarratti namoota baay'ee jechuudha. Ammayyuu baay'ee jiram. Diina gochuu hin danda'an nama garuu. Ammallee har'allee sadiisan hin se'in gana nama hin dhiisu ilmi namaa. Ilma namaa waaqayyo isa uumee hin dhiisu beektu. Kanaaf waa'ee ilma namaa akka danda'aniif raarorkaa kaan ignoor jette faranjiin bas zimbilo ittuma dhiisaa deemta malee hunda gartee nama hin dhiisu inshallah akkasii viidiyoo gartee. Akka harka kee gogaa kee Ayyoo mana fi maalaa ragaasitti ba'a. kallee munaayidiin jedhee. Otee akkana laal. Arrabni kee kun cufameetu harki kee dubbatti waan akkanaa katabeen ture waan akkanaa jedheen ture jettee afaan illee rabbii ofirratti sodaadha. Wallahi rabbi ofirratti sodaadha warri koomentii qalbii nama meeqaa cabsitan. Qalbii nama meeqaa cabsitan warri waa katabdan warri waa duddubbatan rabbi keessan ofirratti sodaadha. Irraa gaafatamuuf jirtanii. الراجع فهمت وانت قوشي وانقد ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا القرآن الدبة دبر ما يلفظ من قول إلا لدي إلا ما ننجر ربي نتك آدى نتك كتاب أجيغا نتك كتاب ربي إلا لديه رقيب عتيد سر رجرات ملي جتك لي لفظ يجنبر وانت كاتا كوان لا وانت كاتا لفظ كلمة يعني وانت كاتا كتي إسيلي الراجع فتمتا سيف كتبما يو كتابني كسيف كنا مجرد تفتح انبند وانت Tanu barreessa keenya si kana jiru kana shaadaa qabate. Qabate yoo Qabate kabbo. Qabate. Masha Allah tabarakallah. Allahu akbar. Rabbi irratti ajabeessu gayaa mucaa keenya gaa baradhu gaa garee barnootaa seenii baradhu barnoota dirqama barnootaatu barbaachisaa. Dursa. Booda dhaabnaa fi harka ol qabu kanatu isaamee jidduun. Eenyume singer Amaanuel Caalaa. Singer. Abel, Nagaan siif haa ta'u jirtu. nagaa keessanii Oga jiraatte akkam. nagaa. Barreeffama san siif barreesse moo TikTok ma barreesse? Yes. Get ready with Habibi. Tell him Habibi too. We're gonna go together. Diamond Narake. Huh? anuma barreesse. Okay, get okay. So American te mo baka murtumani pranki jedhan sana mo baka akkanumatti morali baka mo faduma keetiin. Maali akkamii an mirqaanallee hin qabu. Okay. Dhugumaan islaamummaa fudhachuu barbaadde? Mirqaanne caatii minaa mana kanattillee hin fayyadamu ammaa fi Ayye. yaaduma Kasoo taate jedheeti. Islaamummaan sii galeera? Islaamummaan sii galeera?
Na hubachiistanii akkana fudhachiiftaniif hin dhufe. Okay, kiristaanummaan sii galee dura? Inni naa galeetiin keessa ture. Okay, ammas keessuma jirtaami? Eeyyagaa maal dhalli namaa Okay. waan tokko hubatee ofitti fudhachuu waan adda danda'uufi. Akkasi. Yoo jechuun kee hubatte sin dhibu jechuu kee keessatti kee keessa waaqamee qaba keessa kiristaanni? Hubadhee kan keessan fudhachuu barbaadeen. Inni hubatte jechuun kee akkuma hubatteesi jechuun hubatteesi jechuudha. Kee keessa waaqamee qaba keessita? Waaqa tokko. Tokkichi san kami? Yes, one second. Kristos. Okay, Yesus waaqettee waaqessaa jirta? Yesus eenyu waaqessa? Ofii isaatii waaqa waanta ta'eef inni waan waaqessu kan biraallee hin qabu. Yesuus yoon sii kenne Yesuus qaama waaqessuu qabaate. Sana na hubachiisuu fi taksii Si hubachiisuuf hin jenne jechuun keetuma jechuun anan mana dhibee beektu. Ati Yesuus waaqetta, Yesuus waaqa ati Yesuus waaqessa, Yesuus waaqa waaqessuu qaba. Hin ta'a kun. Singer. Sanaan kan wal qabatu quraanarra hin jira taanaan fudhadheetti waaqessuun hin danda'u. Waan siin jedhe Yesuus Kiristoos waaqa qaba jettee amantaa? Wangeela irratti waaqa qabaa jira Yesuus. Phaawulosis akkas jedha, Yesuus illee akkas jedha. Maalirraa? Wangeela irraa. Yesuus waaqa qabu kan jedhu. Si kannu? Naa laattanii naanni nan fudhadha. Okay, Amma wangeela. itti walii galee hubadhee dhiifama naa godha ustaaz. Ayyee. Hubadhee isinii wajjin itti fufuu waan hin barbaaduufi. Abshir obboleessa koo ani jechuun laphee kee hin arku waan ati deemtuu fi ansi argisiisuma dirqamni dura jiru beektu. Dirqamni dura jiru sanuma. Ximooxiyoos dura boqonnaa 3 lakkoofsa 23 dubbisime. Ximooxiyoos? Isa dura boqonnaa 3 lakkoofsa 3. Boqonnaa 3 lakkoofsa 3. Ximooxiyoos manse'a. Qorintoos dura nafa ilaala lamaan irra. Isin kan Kiristoos kan Waaqayyoo kan jedhu akkasuma jira kan Ximooxiyoos sana fakkaatu. Ximooxiyoos akkasin jedhu. Okay, Qorintoos dura. Laalime. Qorintoos dura 3:23. Ya. Sini baasuuf fakkaatu. 3:23. Hayyee. Eeywa. Akkas Isin immoo kan Kiristoos. Kiristoos immoo kan Waaqayyooti. Eenyu Kiristoos? Yesuus. Yesuus waaqaami? Okay, Kiristoos kan eenyuti? Jedhika. Waaqayyo abbaa isa ijaan hin mul'atu. Ati kan eenyuti? Isin kiristaanonni kan eenyuti dura? Isin Kan Kiristoos. kan Kiristoos. Ati kan Kiristoosoo kan eenyuti? Kan Waaqayyo abbaa isa ijaan hin mul'anneeti. Okay, Waaqayyo ijaan hin mul'anne. Waaqayyo ijaan hin mul'anne san malee Waaqayyoon biraa hin jira? Hin jiru. Goobas. Thank you. Kanaafuu Yesuus waaqa ta'uu hin danda'u ka. Yesuus already kan Waaqayyooti. Kan Waaqayyooti jedhe. Kan Waaqayyo. Waaqayyo kami? Waaqayyoon waaqa qaba eenyu kun singer ko. Kun ifa galaadha. So kanaafuu Yesuus waaqa qaba. Kun asitti Yesuus kan Waaqayyooti. Ati kan Kiristoosi Yesuus kan Waaqayyooti. Tole. Boqonnaa biraa keessatti Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 dubbisime. Yohaannis 20:17. Ayyee. Galatoomii eebbifamii. No sayyaa yoo dubbatan dubbadha inshallah. Yohaannis 20:17. 20:17. Ayyee. No. Eeywa. Biyyi lafaa isaa akkam jedha. Yesuus ammoo ana hin qabin. Mariyaa Magdalaan akkana jechuu jira. Ayyee. Ani amma iyyuu gara abbaatti ol hin baane. Gara obboloota koo dhaqi. Ani gara abbaa kootii fi abbaa keessaniitti. Gara Waaqayyoo kootii fi Waaqa keessaniitti.
ol naan ba'a jedhi. Isaaniin jedheetti naaf himedhe. Tole waaqayyoo kootii fi ishee abboome. Ishee abboome jedha. Okay. Yesuus Ergasii Kiristoos Maariyaam isheen Magdalaa dhuftee. dhumatee bar. Wanni homaatu san. Lakki intanii tafee jira teksii. Lakkoofsa 18. Maa 18 kudha torbara dubbisin jedheemi. Maalire waa'ee Magdalaa waan. Amma waan jedhu. Ay walibsa laata walibsa jedhanii. Ay waliibsa dhumatee. Ergasii Maariyaam isheen Magdalaa dhuftee ani goofticha argeera. Akkasi. Ani goofticha argeera jette. Jettee bar waan argite himtee miti himtee. Gooftichi isheen argite kun Yesuusin jechaa jirti koo bar. Yaa jettu gooftaa waaqa hin jenne bar. Akka jedhu Yesuus fadhu gooftaa fadhu waaqalleetu waaqni waaqa hin qaba. Hin qabuumi. Waaqni waaqayyoo waaqessu hin qaba. Waaqayyoo hin qaba. Waaqni waaqa hin qabu. Goobas. Okay, Yesuus akka jedhe kuno achumarra argitee jirta. Gara waaqayyoo kootii fi gara waaqayyoo eenyu jedhe ol naan baa jedhe. Eenyu jedhe. Maal jettan? Yesuus waaqa. Waaqayyoon isaa kun qabu waaqayyoo kootii fi keessan jedha Yesuus kun Maariyaam Magdaleen. Yesuus ikkoo duraan sagaleedhaan turee jedha Yohaannis irratti. La ilaha illa. Waan sagalee siin hin jenne. Yesuus maal jedhe asirratti waan sagalee takka keessan galchu sagalumaan hin jirtu as akka jedhe waaqayyoo kootii fi siin gar waaqayyoo keessanitti ol naan ba'aa jedhe Yesuus biyya lafaarra jiraami. Waaqayyoon Yesuus kun kami? Sila Yesuus waaqa siifi. Waaqayyoo waaqa qabamoo? Uumamaatu waaqa qaba. Kanoo takka tanaan adeemsa. Qabu waan hundumaa dura ture sagalichi waaqayyoon bira ture kan jedhu sun ikkoo sagalichi waaqa ta'uu isaa. Okay, si gaafadha waaqayyoo kan bira ture sagaleen? Dubbiin asitti faallaa. Sagalichi jalqaba waan hundumaa turedha. Kama eenyu waaqayyoo kan bira turte sagaleen? Waaqa isa ija namaatti mul'an. Okay, waaqayyoo ija namaatti kanaafuu sagaleen eenyu? Sagalichi waaqayyoon bira ture sagalichi ofiisaatti waaqayyoon turedha. Yaa singare kiyya akka dubbiin waldaa fi masjida jiraniiti miti bar TikTok irra jira waan jedhe sagaleen maannoo sagaleen dimsiin san eenyu qaaliin san eenyu nabbare eenyu Yesuus himi. Yaa. Okay, sagaleen waaqayyoo kan bira turte. Waaqayyoo isa jaari mul'anne bira ture. Tole waaqayyoon abbaan sagalee moo sagalee miti? Yesuutu sagalee moo waaqayyoo abbaan sagalee? Sagalichi ofiisaatii nama sitti waaqayyoon kana ture. fudhadhisse hafuura qulqulluu hin qabdaa miti gaggeeffamtan kiristaanonni hafuurri keessan yoo dalagee deebisu isa si bira jiruun cal jedhi jedhin naan dhagaa waan jedhe Yesuus Kiristoostu sagalee ture moo waaqayyo abbaa sagalee ture? Yesuustu sagalee ture. Goobas waaqayyo abbaan maal ture? Waaqayyo abbaa bukkee Yesuus sagaleedhaan. Afaan Oromoo si galaante? Afaan Oromoo hin ofiisaatiiyyuu waaqa ture jedha. Let me talk to you in English or whatever. Afaan Oromoo si galaati? Yaa. Si gala? Jedhi yaam Ingiliffaadha yaan hin jirtu Oromoo keessa yaa jechuun hiikkoon qabu. Waan jedhe Yesuus Kiristoostu sagalee waaqayyoo ture moo waaqayyoo abbaatu sagalee waaqayyoo ture? Yesuus Kiristoostu sagaleedhaan gara biyya lafaa dhufee ofiisaatii waaqa bira moo ture. Gurbaan afaan Oromoon beeku akkam goona saayyaa Amaariffaatti haasofitanii? Yesuustu sagalee ture. Okay, waaqayyo abbaan maal ture? Ofuma isaatii waaqa ture. Goobas, thank you. Abbaan waaqa guutuma waaqa irroo? Abbaan waaqa guutuu. Abbaan waaqa guutuudhaa miti? Yaa. Goobas, abbaa san malee waaqni biraa jira? Sagalichi ofiisaatiiyyuu waaqayyoon turedha. Yaa singar koo si jaaladha nama waaqayyoo. Waan si gaafadha afaan Oromootiin si gaafachuu jira miti please. Waan jedhe abbaan waaqa guutuudha jennaan eeyyee naan jette abbaa malee waaqni biraa hin jira kan waaqeffamu. Sagalichi ofiisaatii waaqa waan tureefiti Yesuus Kiristoosis waaqa jechuudha. Naa deebisee bar isa kana kanaaf ibsame. Gartee jalqaba waan hundumaa dura Yohaannis takka sagaleetu ture jedhe san waligale sagaleen eenyu jennaan Yesuus naan jette. Tole waaqayyo abbaan maal ture naan waaqayyo ture naan jette miti? Yaa. Goobas fudhadhe waaqayyo abbaan kun waaqa guutuudha moo waaqa irruudha? Waaqa guutuu. Goobas waaqayyo abbaa malee waaqni biraa hin jira? Waaqayyo abbaa malee.
Injira waaqa meeqaaji waaqa tokko jira moo waaqa lamaa jira? Maal jettee waan jette irra naaf deemi. Ustaaza dubbisaa abshir raayyaa dubbisaa raayyaa. Salaamu alaikum Abu Zaifa. Waalaikum salaam. Dubbatu namicha biisuu. Halkan isin ayyee halkan tole tole waan siin jedhe waaqayyoon tokko jira moo lamaa jira? Waaqa tokko. Goobas tokkichi san waaqayyo abbaadha moo waaqayyo ilma? Waaqa sadan tokkummaa hafuura qulqulluu. No, hin jedhu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 baasi. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha ad-din. Banatte? 17 takkarraa eegale. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa takkarraa eegale. Dubbisi qaceellotti. Dubbii kana ergaa dubbatee booddee. Tole. Yesuus gara waaqaatti ol ilaalee. Tole. Yaa abbaa yerichi ga'eera. Eenyu dubbachuu jira? Yesuus. Thank you. Itti fufi. Yaa abbaa yerichi ga'eera. Ilmi kee ulfina akka siif kennuuf. Ilmi kee akka ulfina siif kennuuf. Gara keetitti. Ilma kee gara ulfinaatti ol fudhadhu. Okay. Eenyuuni Yesuus Kiristoos gara gartee ilma kan kee gara keetti ol fudhachuu jechuu jira Yesuus. Abbaa. Eessa jira Yesuus yeroo kana jedhu kana? Biyya lafaarra jira fooniin. Thank you. Kan waaqarra jiru eenyu? Kan lafarra jiru eenyu? Yeroos kan waaqarra jiru abbaadha, lafa kan jiru immoo Yesuustu foon uffatee lafarra jira. Goobas abbaan waaqarra jiru san waaqa moo waaqaa miti yeroo achirra jiru? Waaqa. Goobas Yesuus yeroo lafarra jiru nama moo waaqa? Nama guutuudhas waaqa guutuudhas. Okay, waaqaatu waaqa kadhachuu jira. Yaa abbaa ilma kan kee ol fudhadhu jedhee waaqaatu waaqa kadhachuu jira. Aboo nama si haasa'u san dhiisi. Nama lama si haasa'u jira. Laphee lamaan hin deemtu qalbii lamaame. Viidiyoon isinii galcha namni illee hin jiru. Hin jira hin dhagaa gurraani. Okay, yeroo Yesuus lafarra jiru waaqaatu waaqa dubbatee gara keetitti ol na fudhadhu jechuu jiraani? Yaa. Waaqa lama? Yesuus yeroo lafarra ture. Fiti. Amma numa fiti. Haatuma roqoo ragaan kiyya ijoon kiyya bakka deemuufi jira. Itti fufi. Yaa abbaa yerichi ga'eera ilma kee gara keetti ol fudhadhu jedhee maal jedhe lammaffaarratti itti fiti ilaan ka sadaffaa. Xumuri. Maal jettan irra deebi gaaffii. Dubbisi. Xumuri keewwata kana ilaan ka sadii dubbisi. Eeshi. Dubbiseen fitash. Fiti eeyyee. Akkuma ati foon qabeessa hundumaa irratti aaboo isaaf kennite. Inni immoo warra ati isaaf kennite hundumaaf jireenya bara baraa haa kennuuf. Tole. Sadaffaa. Kana Yesuus. Si waaqayyo tokkicha. Si waaqayyo isa tokkicha. Isa dhugaa. Yesuus Kiristoosiin. Isa ati argites beekuun isaanii. Ergite. Isa ati ergite. Beekuun isaanii jireenya bara baraati. Tole eenyutu si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa isa Yesuus Kiristoosiin ergite beekuun isaanis jireenya bara baraati eenyu jedhe? Yohaannis. Ilaali Yohaannis biraa dubbachuu jira. Hin sobiin kan jedhu caafamee jira. Abboomii kurna keessa sobuu jirta. Nama si biraa sitti himu jira. Okay, anyway. Itti dhiisi gurri kiyyan dhagaa. Okay, waaqayyoon tokkichi Yesuus. Waaqayyoon si waaqayyo you the only the true God. Waaqayyoon tokkichi dhugaa eenyu haa Yesuus Kiristoos si malee waaqayyoon tokkichi dhugaa hin jiru kan jechuu jiruun kun. Waaqa kamiin jechuu jira. Waaqayyo tokkichi dhugaa kami kan Yesuus baanu kun. Waaqa sa Yesuusiin ergeeni Yohaannisu jechaara Yesuus. Yohaannisu jechaa jira moo Yesuusu jechaa jira? No. Hin sobin Yesuustu si waaqayyo jechuu jira moo Yohaannisu si waaqayyo jechuu jira? One second. Lakkoofsa lamman sana. Sadaffaarra jira dubbisne. Singar lakkoofsuma sadii sani deebi. Si waaqayyoon isa tokkicha. Si waaqayyo. No, si ni miti. Si you jechuu ante si.
si waaqayyo gara waaqa olaalee jira bara isa tokkicha isa dhugaa eenyu jedhe Yesuus Kiristoosin isa ati ergite beekuun isaanii jireenya bara baraati eenyu jedhe jireenya bara baraati Yesuustu jedhe moo Yohaannistu jedhe Yohaannis no tokkorra dhaqi tokkorra Yesuus eega dubbii kana ilaala jira akka sobni gaarii miti akka jedhu Yesuus kuno Yesuus gara waaqayyootti olidha eega olidha maal jedhe itti narraa achi fagoodha Yesuus gara waaqayyootti olilaalee olilaalee harkaan akkana qabatee olilaalee yaa abbaa yarichi ga'eera yaa abbaa ilma kee gara keetti ol fudhadhu kana hunda dubbatee qalama diimaan faranjiin akkeettu qalamni diimaan dubbii Yesuusii jedhan dubbii Yesuus eegasii maal jedhe sadiira dhufee gartee si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaadha isa Yesuusiin ergeenis laa ilaaha illallah qul wallahu ahad jechuu bar wa anna Iisaa rasuulallah rabbii tokkicha isa dhugaadha isa Yesuus Kiristoosiin erge kana beekuun jireenyi bara baraa kana jedheemi Yesuus isa ergame sana beekuun Yesuustu jedhe eenyutu waaqayyoon meeqa jedhe Yesuus waaqayyoon tokkichi meeqa waaqayyoon meeqa jedhe Yesuus Yesuustu jedhe isa kan waaqayyoon meeqa jedhe Yesuus waaqayyoon tokkichi dhugaa ana jedhe moo abbaadha jedhe waaqayyo isa tokkichi san eenyu jedhe abbaadha moo ana jedhe abba Allahu akbar allaqe kanaafu Yesuus waaqa ta'uu hin danda'u hin fudhatta isa dhugaa Yesuus Kiristoosin isatti ergite beekuun akkasi afaan Oromoo si gale waaqayyoon tokkichi dhugaa tokko jechuu fi tokkicha jechuun adda waaqayyoon tokkichi dhugaa abbaadha moo Yesuus jedhe waa Yesuus Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 no kana naan dubbisin kana fudhadhu wangeela kuni quraanaan si dubbise kuni wangeela karichi dhugaan Yesuus malee lallaba walda geeffata lallaba kee walda geessa TikTok irra jira uummatarra ragaa wajjin dhagaa Yesuus Kiristoos waaqayyoon tokkichi ana jedhe moo abbaadha jedhe Yesuus Kiristoosin malee eenyullee gara mootummaa waaqayyootti galuu hin danda'u lallaba kee walda geessita waaqayyoon tokkichi dhugaadha Yesuus ana jedhe moo abbaa qofa jedhe tokkichi dhugaan abbaa allaqe kanaafuu hin fudhatta tokkichi dhugaa Yesuus qofa Yesuus akkan ta'in karaan abbaatti geessu moo karichi dhugaan immoo Yesuusin waan ta'eef kallattii sanaan geessu karaadha Yesuus karaadha bar beeke karaadha bar tarii karaadha waaqaa mitiimi karaan Yesuus karaa abbatti geessu malee inni wartee waaqaa mitiimi Yesuusitti yoo namanne mootummaa waaqayyootti galuun hin danda'amu ni amanna san itti dhufna jechuun amanuun jenne ati waaqayyoon tokkichi Yesuusii mitiimi waaqayyoon tokkichi abbaadha malee Yesuusii mitiimi dubbii kana Yesuus gaafa dubbatee fooniin biyya lafaarra jira la ilaha illallah biyya waaqaarra gaafa jiru waaqayyo okay Yesuus Kiristoos biyya lafaarratti waaqayyo waaqa bifa foonii uffatee akka keenya maal uffate ree akka nama uffate bifa maalii uffate ree ati maal uffatte fooniin uffateera okay Yesuus maal uffate foon uffatee waaqarraa dhufe salphina keenya maal ree adufu foon uffatee hin jedhu Yesuus nama fooniitti jira foon uffatee hin jedhu uffata waa'ee uffatan malee foon uffatee hin jedhu wangeelli bakkuma takkattuu hin jedhu akkas hin sobde malee hin jedhu wangeelli akkas wangeelli Yesuus foon uffatee hin jedhu nama foonii ta'e nu jidduu argame jedha akkuma ati foon ilma namaa agartee taatee argamtetti nama foon jechuun foon uffachuu jechuun waan sin jedhu keewwata reefuu dubbistees isin nuti jedhe Phaawulos achirratti dubbate gartee Qorontos isa duraadhaa lakkoofsa 23 irratti isin kan Kiristoos kan eenyuti Kiristoos kan eenyuti jedhe Phaawulos Allahi rabbi Kiristoos kan waaqaati allaqe kanamaaf Yesuus waaqa ta'uu hin danda'u Yesuus kan waaqaati okay indagaasa singar abeet indagaama asiif innagaama okay Yesuus akka waaqan ta'in akka waaqni tokkicha abbaate fudhatte moo fudhattu
Yesuus malee mootummaa waaqayyotti galuu waan hin danda'amne beekee bar Yesuus maletti bara Yesuus maletti bara Muhammadis maletti bara Museetis maletti bara Abrahaamin hin dinne bara gartee Abiyyi gara Abiyyitiin biyyi dura ceeti bara Hailamaara bara Minilik bara Saniini kana didaan jiran waan jedhe waaqayyoon tokkichi dhugaadhaa akka Yesuus hin tahin fudhattu amma Yesuusin akkamitti akka fudhattan Yesuusin akkamitti akka fudhattan hubadhee jechuudha amantichatti dabalamaa Yesuusin akkamitti okay Yesuus akka wangeelaatittis akka quraanaatittis ilma namaa ergamaadha jira hin fudhatta ergamaa jira quraanni fa wangeelli kee ergamaadha jira wangeelli kee hin fudhatta yoo sii kanne nu karaa Yesuus Kiristoos uumamne kan jedhu caafame waan jiru siin hin jenne gobatee waan si gaafadhe na dhaggeeffadhu akkuma yaa rabbii kiyya waan jedhe sirraatu mura sa'a kana si wajjin gubu daaqoonii fi barsiisota barbaanna Yesuus Kiristoos ergamaatu amma waaqayyo kan ta'in waragaa sii kanne falakeeti fadho amanii feetun amaniin gatii deemi wangeela keeti nan galchu guyyaa feetee in amanta Yesuus Kiristoos ergamaa waaqayyo akka ta'e ni amanta Yohaanis 13:13 na dubbisi La Yohaanis 13 si dubbisa waan siin jedhe Yesuus Kiristoos ergamaa Rabbi Islaamni Yesuus waaqayyo jedhee amanamoo ergamaadha jedhee amana Ani Yesuusin jechuun karaa Yesuus Kiristoos jiru waan jiruuf uumaadha jedhina mana Abu Zeefaan aseessa irra jirti wallahi qol yaayyur kaafir Ustaza dhiifama takka mee wanta Yesuus Kiristoos beeta isa gartee ittiin uumamne takka isa uumne waan akkana obboleessi dubbachaa jira wahiin garsiisuu fade Yoga Yesus kuni kanummaan nuti beeynu kun kama caafaa yoo dhugumatti gaa inni kan nama uumu tahe dhiiroo wanni kun hoomee maali dubbiin tuni maali meesa yaa bakka sanin ol guddisi laal ne argitaa yaa obboleessa koo maal jedha dhagee warqiyyan Lala kijado kuni lubicha guddicha isa manni waaqayyo itti kenname qabnaaja lubichi guddichi kun eenyu lubichi guddichi kun Yesuus Kiristoos manni waaqayyo itti kenname mana waaqayyo khamiitiiti nabiyyi kanatti kenname lal isa qaceelfamni rabbii itti kenname qabna jechaa jira nuti nabiyyi qaceelfamni rabbii itti kenname qabna asirra jechaa jira waan ajaa'iba sitti ta'u waan lamaan takka kana garsiiseetu maani ustaaza isiniif laadha jiraawi singar jirtu jirta singar keenya la yaa singar kiyya ندبسنا أستاذ رايدا أبسا وبلتغي قالي بارك الله فيكم لالي ربين لغاخنا كنو لا واقعيون كنا واقعيو بري واقعيو والبرون برباجسان أكيجي أسرتي توقفات موتيوسي بكدو إنهون بقناتك لكوفسا كودا توربرتي موتي برابرا إسا هندوني إسا إجان هن أرقمني واقعيو توقيتش سناف baruma baraan ulfinni fi guddinni haa ta'uu je amen amen yes mootii bara baraa